jechuudha kun. Waan gaafii ishiitti ta'e sun nuttis ta'eera waan ta'eef sin gaafadha Maartaa deebisi. Ishee immoo islaamummaarraa waan gaafachuu barbaadde nu haa gaafattuu hin deebisnaaf ataan kiristaanummaarraa si gaafattu deebisuudhaaf qophiidhaati Maartaa. Qophiidha iyyan maaliif namantaa bukeessa jiraatu? Maartaa ijoolleen teenya warra as keessa jirtan hundi keessan osoo azara Tiyyaan buusina. muti namarratti ijoolluma isaaniiti warri azalatti as ba'ee gaafii namna gaafachaa jiru kun ijoolluma musliimata malee ijoollee kiristaanaati miti. Silazii ijoolleen kiristaanaa azala deemaa hin dhaggeeffatinaa too jechuudha. Maaliif deemna maan baranne? Kan hin seene ijoolleen teenya bahaa Waa baruu barsiisuu sila jechuudha moo maali wanni isaa? No sijjamar ijoollee dhuma isaaniiti ijoolleen akkanatti gaafii gaafachaa jiran hin beeknu namna kan jechaa jiran jechuudha. Intala bar footoo qabdu intala yaawaa dhaggeeffatinaa inumaa jechuudha. Lakki ani waan biraati miti ani lakka wallaalu namni kiristaanaa tokko bar yoo gaafii dhaqee qeessilleen gaafate ati islaama ta'uu barbaadde deemedhanii ari'an namni tokko mirga gaafii gaafachuu qaba ijoollee mirga qaba. No islaama haa taatu mirga qabdi islaama taate ta'uu baatte garuu gaafii kiristaana bakka kiristaanatti gaafatanii jira sila ta'e fo'asii maal gootee asitti gaafatti. Baqqaluu dhaqee. Inde Yoo keessan gaafanne nu arrabsan. Akkamisaa? bakka no Nuun deebisan. Adeemsa sijjamar gaafii barumsaaf hin gaafatta yoo gaafattanii jechuudha qeequmsaaf yoo ta'e alatti barumsaaf osoo ta'e hin baratanii ture barumsi immoo darbaa jiras. Sijjamar maaltu bakkee asitti wal gaanitti isaan ana amantaa kamittuu bu'aan jiru. Barachuun barbaada amantaa sirrii kam akka ta'e baruun barbaada gama kamiin bakka barbaadeetti barachuu hin dandeessa baradhuun sin dhoogine garuu ijoolleen keenya warra jala deemtanii barumsaa kan dhaggeeffatan hin dhaggeeffatinaa. Lakki ani waan Bibirri kiyya waan uffataati kin maal ta'e manni. Sumayyaa Sumayyaa gaafattu bar gaafii ani rakkoo hin qabu garuu immoo wanni ishii asirratti gaafachiise ni jira. Miidiyaa irratti gaafii gaafatte malee mirga qabdii barbadii kam dalagde deewaa hatte mirga kamirraayyuu gaafachuu qabdi islaamarraa gaafachuu qabdi kiristaanumarraa gaafachuu qabdi yoo dandeettanii amantaan itti too gaadaa keessa deemtanii sun hin jiru jechuudha nu biratti si galee akkuma kiristaanummaarraa gaafattu islaamummaarraa si gaafachuu mirga qabdi si galee iccitii wanti ani laala amantaa kamiyyuu bakka bu'een biyyaanii gaafatu mataa koo bakka bu'een gaafadha saniif wacina. Kanaaf gaafachuu mirga qabdi. Malaal irratti bilbiltanii mataa nyaachuu barbaaddan isiniin nageechu dubartoonni of beeyte isiniin nageechu warri garoo kan ammaatti fudhatanii deemtan bicha of dhaga'aman jechuudha. Yoo moolatti amantaa keenya keessa waan qaanyii jira waan safuu jira. Kanaaf miidiyaa irratti isin deebisuu hin dandeenyu dhoksaadhaan kootta gara keessatti yoo jettammoo gara keessatti hin gaafa isin itti hirfadhi mana abaluu naqin akkanitti hin gaafati sossobaaf gorsa keessan ni beekna garuu gizee ammaa keessatti namuu isiniif hin dhaga'u. Ijoolleen kiristaanaas jala nuufina gaafatammoo ijoollee kiristaanaa osoo afaan hodhite afaaniin dubbachuu yaalan osoo harkaaf luka walitti hiitanii hudduudhaaf qoqanii nu jala dhufan mikinaatu suusi jira mi'aa jira damma jira haqa jira nu bira waan san ta'eef dhufan nu bira dhoorguu hin dandeettan ijoollee kiristaanaa abadan nu malee jiraachuu hin danda'an ijoolleen kiristaanaa dhaban kanumaafiyyuu waan akkasiitii yoo dandeettanii fakkeenya mirga gaafachuu anis ni qaba isheenis ni qabdi eenyumtu ni qaba kiristaannis islaamnis mirga gaafii kamiyyuu gaafachuu ni qaba garuu gaafiin nama sanaa suni kara seera qabeessa yaa ta'u arraba irraa bilisa haa ta'u amantaa namaa arrabsuu irraa bilisa haa ta'u kabaja namaa gadi buusuu irraa bilisa haa ta'uti gaafii barbaaddan gaafadhaa yoo moo hin beekne ta'e hin beeku barachaan jira yookaan moo nama biraa gaafadhee isiniif deebi'ee dhufa jedhaa malee nama hin arrabsina akkasii maarta itti hafuuf gaafii gaafatamteef deebisuudhaaf qophiidha. Hayyee suuraa qulqullootaa eenyutu tolche eenyutu kaase. Fakkeenya suuraa Maariyaamii eenyu kaase? Suuraa Maariyaamii kaase nani marakkoo hin qabu barnoota koo baradhee as ga'e malee osoo hin baratin miti atis barattee bira darbite. Dhiisi waa biraa dhiisi nuu himi garuma deebitti seen rakkoon qabu waan biraatti deebita. Amma ana bishaan jiraa jechuudha deebii kana akkasitti eeggatu.
Tiyyaanis intalatee sanis hin eeggatti. Namoonni as jala jirullee Laki ortodoksii miti isheen si jammara. Namni amantaa ofiin barre hagarraas akkamitti as ga'a. ati kabeetu sun nu deebisi kaayii ragaa faana nu deebisi. Kita wallaalli cubbuudha moo akkana. Cubbuu hin qabu garuu immoo waan asitti si barsiise hin jiru bar. Ati dhiisitee waan biraa. Maali mana sheexanaati kun maal rakkoo qaba? Seeran. Bakki mana sheexanaati hin jenneen. Ikkoo namni namumarraa barataa barachuudha koo ol barsiisnaan jedhe malee ani waan biraan jenne ani kun nam tokko kan ganda tokko kan amantaa tokko bakka bu'eeti miti mataa koo bakka bu'eeti nan barachuu barbaadu sanan gaafachuu barbaadus. Beeke waan asitti si gaafachiise hin jiru bar. Maal taasittuun gaafadde namaa miti moo deebisuun dandeessu moo maaltu adda godhe? Maal deebisi maal akka waan hin baranne seetamoo uummanni nu jibbisiisaa irra sume qincaabbiin tuni yookaan deebi'aa deebisan yookaan gabbuu jabboo maal gaaffii gaafatamtan deebisaa yookaan gabbu'a khair inshallah walla obsa nu fitachiisan sume warra kana maakii qabachiisu yookaan immoo mataa gaaffii gaafatamtan deebisuu waan dandeenya achi jala taa'aa hin barsiisna islaamummaa irraas hin barsiisnaati dhaggeeffatanii. karaa sirrii ortodoksii sume yoo deebisuu hin dandeenye haa baratanii hin barsiisna. Mee yeroo takka maarti yeroo takka callisi yeroo takka aywa gaaffii deebisuu yoo danda'an haa deebisan yoo deebisuu hin dandeenye immoo hin barsiisna yeroo cirbalaasha takka gubuun hin barbaachisu deebisaa jedhiin yoo deebisuu hin dandeenye akkanumaan jarri barbisootii achitti madaamiidhaa fi booyfireendi jiraatii walintinaadhaan asitti nutti baafachaa jiran wanna kanaa immoo hin taatu deebisaa. Yoo sin deebicha deebisuu hin dandeenye chaansii isa dhumaa nama tokko qofan isinii kenna. Deebii kana deebisee tanan ijoolleen gaafii islaamummaa irraa gaafachuu barbaada yaa gaafatan. Dubbeetti dubbaatti irratti lakki dogongora kijjiba ragaa fidanna so'ettan fidachuu ni dandeettan. Garuu maaliif deebii keenya nu jalaa deebiste osoo nuti jirru osoo nuti duun jettanii tonatti hin boo'inaa booddee ani kana isiniif hin dhagahu. Deebisuu ni dandeechanii Maartaa irra deebii kadhumaa si gaafadha. Deebisuu nan deebisa garuu kanaaf jedhee hin deebisu. Aye, bui bakka kalas. Chansi nama tokko bicha afaan kenna amma kalas bui. Booddee dhuftanii natti hin boo'inaa. Galata. Chansi nama takka bicha kiristaana takka bicha afaan kenna. Isheen tun islaamaan ijoolleen islaamaan ergatina please bootaan qabina maaliif isinin jaaladha isinin kabaja garuu moo nuti warra qajeelerra jalqaba warra jallate kanaaf bootaa kennina ishee naam Si'ili eenyu kaase kan jettu kan eenyuuf kan eenyu garuu barbaadde sila bakkeenya kan maarami istaayilii hedduudhaan jirti kan mataa isaa ta'u istaaluma fedhe irraas haa ta'u kan maarami Ashi ani akkam baradhetti si'ili dubaroo maariam kan kaase qulqulluu Luqaasidha. Ragaa. Ragaa Ingilizii dubbiseen ka bakkuma ati dubbiste sana dubbiseen bakkuma ati beektu sanitti bareenanis. Ragaan jedhee bar macaafarra. Ragaa yoo jettu barnoota amantaa keessa jira ka. Dirqama ragaa barbaachisa moo? Ragaa barbaachisa. Ayyee akkas taanaan biratti waan ta'eef bakka barsiisota beekan gaafachuu dandeessa kaadhifama. Kabira buloota asirratti arraba dheerattan baruu rakkoo hin qabu. Jechuun bu'uudhaaf isin waan bu'uudhaaf malee arrabsoof miti. Barachuun rakkoo hin qabu. Amantaa islaamis ta'e kan ortodoksiis ta'e baruu rakkoo hin qabu. Garuu wal arrabsuuf faayidaa hin qabu. Galatooma isiniin jedhaa asumaan turtii gaarii. Ayyee ani gaafin isin gaafadhe irratti deebii kennuu hin dandeenye warra kiristaanaa. Sababbiin deebii isin kennuu hin dandeenye keessaa inni tokko wantoota kanarratti ragaa tokkoyyuu hin qabdan. Dhibba jala sararee isin hima wallaahi wabillaahin ragaa tokko hin qabdan. Suuraa maaramii kan ciistes haa ta'u istaayilii ishee dhaabbattees haa ta'u akka barbaadde silaan qixa isheeyyuu ani suuraa istaayilii hin qabu mikinaatu isheen sun faranjiidha lammii faranjiiti dubartiidha nama na caalaa sanattareedha. Warroota aaftii adda addaa beekuudha waan ta'eef istaayilaan suuraa ka'u qixa isheen beeku garuu akkuma walii galaatittu warri maaramii dheettaniitiin suuraa faranjii olii gadi ooftanii tokkoffaa irratti suuraa namaati malee
Suura maaramii miti. Maaramii namumti argas hin jiru, namumni kaasas hin jiru. Iyyesuusis yaa ta'u namumti argas hin jiru, namumti kaasas hin jiru. Macaafa irrattis barreeffamee hin jiru. Isin kijiba suuraa kaaftanii gabaa irratti gurgurtanii gabiirra oolfachuuf malee wantumti maaramiidha, Gabreelidha, Goorgisiidha, Takil Hayimaanotiidha, Rufaayiliidha. Kanneen jettanii too jechuudha takka abboodha jettanii luka tokko irraa murtaniif nuuf jecha abboon luka murameera, nuuf jecha jechuudha shimbirroon ija keessaa fudhatteerti, takliyeen nuuf jecha luka muramee too jechuudha Waaqayyoon koola 6 kennee fi 8 kennee fi kijiba hunduu jechuudha. Kijiba qeesonni isin ittiin kijibdee too jechuudha lafa isin kaa'aa jirtuudhaan fakkeenya taklee yoo fudhanne takla Hayimaanot luka tokko hin qabu. Shibaadha naafadha jettanii isinii galee suuraa eenyu fuutan suuraa faranjii fuutanii luka tokko irraa dhiistanii tokkoon dhaabdanii akkas godhaa jirtan. Qeesiin dammoo maal isiniin jedha bar takla Hayimaanotiin isaanirraa fakkeenya fudhadhaa. Amantaa keessan irratti cimaa isinii jecha luka tokko akkanatti dhabee isinii jecha akkana ta'ee takleen isinii jecha waggaa 100 zuqaalaa karaa irraa osoo dhaabbatu waggaa 100 guutuu osoo dhaabbatuutiin akkatti shimbirroon ija keessaa fudhatteettan makoodiin ija keessaa fudhatteettanii warri nu barsiistan tokkoffaa irratti suurumti sunuyyuu kijibadha. Ijaaf shimbirroollee isintu wal bira kaa'ee seefii fi takleellee isintu wal bira kaa'ee maaramiillee isinumatu uummate malee faranjii uumtanii aaktii faranjii gootanii TV keessa nuuf gootanii baadiyyaa irratti nu boochisaa baatan yeroo waan beekne san isinii galee fiilmii dalagame fiilmii warroonni faranjii dalagame fiilmii hindiin dalagde isaan nu boochisaa turtani jechuudha. Iyyesuus akkatti saqqalameeraa garafameeraa kiloo fiilmiin isaa ittanii siqlatii irratti ilaalu osoo ijji keenya walitti hin deemii kan nu boochistan kijibadha. Kanammoo dhugaarratti hundaa'itanii dubbachaa ture. Ergaatiin ragaa qabaattanii dhugaa dheettanii qeesii abbaa barbaaddanii fidaa dhuguma macaafa keessa hoo jiraate kan dubbadhe kanaafi natu jechuudha isiniif itti gaafatama. Namicha luka tokko shibaa gootanillee natu isiniif gaafatama. Akka seeraatitti silaa suuraa nama dhuunfaa fakkeenya suuraa kiyya fuutanii yoo shibaa gootanii shibaadha naan jettani yookaan immoo harka tokko irraa murtanii akkana naan jettani akka seeraatittuu ni adabamtanii jechuudha. Anaa afaan hin dubbate kana miti. Kanaaf kijibadha. Hin boo'inaa na jala deemtanii too jechuudha. Qiddusa malaakitochi tokkichi isaanii akkuma amantaa kiristaanatittu ragaa tokko hin qabanii waan kijibadha kijiba irratti wanta hundaa'e takkeedha. Lammaffaa irratti dammoo Waaqayyoon gabaa keessaa bitamee hin sagadamuufi. Gabaa keessaa fuutanii bakka shunkurtii itti fuutanii bakka timaatimiitti fuutanii qarshii 10 qarshii 20 bittanii mana keessatti awwaara irraa xaraydanii kabajetti gootanii laxxaftanii fi naxalaa ofirratti darbattanii sagaddanii sunillee Waaqayyoon gabaa keessaa hin bitamu jechuudha. Bitameetiif hin sagadamu jechuudha. Itti aansuudhaan dammoo waa'ee taabotaa taabonni hin hatamu waaqni hin hatamu isinii galee xaawulaa fiddanii raawwattanii suuraa birrii 10 keessanii mee namni kiristaana ta'eetiin hin jechuudha. Waa'ee cillaatii keessa jiru nan beeka kan jedhu dhufee haa dubbatu. Yoo qeesii ta'een alatti inni sun maal jedhama? Iccitii taabotaa jedhama. Isinii galee akkuma macaafatittuu iccitii waan adda addaa jira. Iccitii cubbaa jira, iccitii qurbaana jira, iccitii takliilii jira, wantoota adda addaatu jira. Inni sun immoo iccitii taabotaati. Iccitii taabotaa kana mee dubartiin kiristaanaa kan beektu fidaanatti. Sanbattamaarii taatee dhiirri kiristaanaa kan beeku natti fidaa. Iccitii tana kan beeku eenyuun qeesii fi warra santochuu bichaadha. Isinii galee taabonni asiin dhufu jedhama. Ni kijibama. Kijiba itti kaahama jechuudha. Taabonni maalidha? Xaawulaan saanduqni ni tolchama. Hinoo saanduqa argitaniirtan miti? Saanduqa hinoo daa'ima yoo daa'ima kiristaanaa fa'aa daa'imti xiqqoon gaafa jechuudha awwaalamtu saanduqni tolfamu wayiin jiru xiqqaan jechuudha. Waan akkasiitu tolfamee isa keessa waraqaa abboomii 10tu barreeffamee ta'a. Abboomii 10 ni beektanii. Isaa fi fakkeenya yoo taabonni sun Mikaa'ela ta'e suuraa Mikaa'elaa keessa ta'a. Isa kanammoo dubartiin biran geechuu hin banamuu akkanan ta'uu takka hatameera. Birrii walitti guuraa taabota binnaa taabota birrii mana keetii walitti guurtee kaatee Waaqayyo bitattaati yoo jettu. Waaqayyoon birriin bitamaa? Birri san eenyutu hambifata? Qeesitu hambifata jechuudha. Isinii galee mala birrii isinirraa nyaataniin ija banadhaa naqqaa wallaahi ija banadhaa birrii tokko manarra deemanii isinirraa guuran dirqama isinirra jiruun akka iddiriititti baadiyyaa irratti birrii guurrame maalidha bataskaana keessa bete maqdasii keessa bataskaanni hatameera dirqama bataskaana bituu qabneedha. Fakkeenya yoo kaameetoo bataskaana tokko bituudhaaf miliyoonni 4 yoo guurrame
Siiliin sun kan ittiin bitamu qarshii 200 qarshii 300 saanduqa faana qarshii 1000 takkan taatu isuma san baatanii dhufanii ni simatamaa minxaafi ni dhafamaa fi isin isaaf sagadaa jirtan waaqayyoof sagadaa jirtan fiilmii dalagamaa jiruuf sagadaa jirtanii jechuudha. Kanumaaf jecha warri kiristaanaa waaqayyoon hin bitamu waaqayyoon hin hatamu waaqayyoon gabaa keessaa hin fuudhamu waan kijibaati ija banadhaa. Isinii galee dubbina hin dubbadde irratti ragaa fidi waan anjettan isinumti ragaa fidadhaa mataan kan keessan macaafa kam irratti mee eenyu maaramii fi Mikaa'elaaf Goorgisii fi Yesuus argee suuraa isinii kaase suuraa sana yoo eenyu sagadaa isiniin jedhe eenyu sagade isa takleen nu ajajettan moo isa Rufaa'el nu ajajettan eenyu isin ajaje moo Egzaaraabit isin ajaje waan tokko kan isin ajajen jiru ban ajaja maalii jala deemtani ajaja qeesii jala deemtani amantaas akkamiin fudhattanii deemaa jirtan isiniif fakkaate isiniin kun akka dhaaltummaatitti fudhattan. Mikinaatuun maatirraa dhaalameera malee beekamee hubatamee waa'ee taabotaa baratamee waa'ee amantii baratamee itti amanaan jirtan isinii jechuudha. Soba eenyumtu akkasitti amanaan jiru. Walduuba deemne tomboonyu yoo bataskaanatti hin dhiyaatina bataskaana iddoo kinoo taawwayii jira Beetleemii jedhama addeetti ijaarramee jechuudha. Waan san qeesii bichaa qulfii baatee deema. Daaqoniin qulfii of harkaa qabdu hin jirtu. Sanbattamaariin qulfii Beetleemii of harkaa qabdu miti ulaa san tarkaanfachuu itti ol hin dandeettu jechuudha. Mikinaatuun dubartiin tu sammuu qabdi mala qabdi. As keessa maaltu jira itti ukattee bantee ilaalte jechuudha. Gaafa sammoonni salphatan. Isinii galee Oromoon maal jedha mala dubartiidha. Dubartiin waan mala beektuu fi haala beektuuf dubartii hatta moloksee gurguddoo sanuu ittiin dhiyeessan jechuudha. Waan achi keessa jiru akka hin barreef jechuudha. Yoo barbaade moo qeesin yoo timqanni ba'u asii deemee hanga achi deemee bataskaanni socho'uu dide dhageettanii jirtan natti fakkaata jechuudha. Bataskaanni deemuu dideera dhaabbatee jira jedhanii foon nyaachuudhaafi bar yookaan birrii hangana barbaada yookaan itti qalamuu qaba jedhanii horii fidanii itti qalan. Ishee sammuu isii yoo jechuudha inni itti qalamamee yoo raawwatee dhiiga argatee bataskaanni achi socho'ee irraa bu'ee raawwate foon eenyu nyaata qeesuma bataskaana baate santu nyaata jechuudha. Isinii galee foon nyaachuudhaaf muudii isinitti qabatan bataskaanni socho'uu dadhabeera deemuu dideera waatu jira bakka kana itti qalamu malee hin ta'u. Hee waaqalakkii itti qaltee horii itti qaltee raawwattee sossobdee ooftaa daa'ima karameellaa bittuu sitti fakkaate waaqayyo ka sossobaadhaan deemamu sammuu teessan banadhaamifuma kan keessan jechuudha. Muudii hin qabatina wallaahin. Kanumaaf jecha sammuu keessan banadhaadha. Waaqayyo qooyi yoo hoolaan qalameef barbaadee deemamu yoo re'een qalameef barbaadee deemamu yoo birrii hangana walitti guurtan qaba wantini ta'e socho'ee akkasanii deema. Isin akkamiin goyyomtan mee rabbiidhaatu kun gowwummaadha beebboloota kiyya. Kanaaf sammuu teessan banaa akka namummaatitti yaada dubbisuu wallaalta nama isinitti nima akka namaatitti yaada. Inti wanni kun akkamitti akkana ta'ee dhaatu sammuu keessan addaan banaa. Isinii galee isatu isin baasa waan akkasiiti waan dubbadhi kana yoo dogongoradha sobdeerta kijibadha ragaa qabna yoo jettani wallaahi wa billaahi natu baheetu dhiifama isin gaafata garuu waan kijiba miti wannan ofii kiyyaa mana amantaa keessa tajaajilaa tureefan waggaa ilaa hangara dhaladhee biyyarraa ba'u wallaahi warri biyya kiyyaa warroonni naannoo kiyyaa hundi keessanuu ni beektanii na jala sini jirtanii. Bataskaana keessatti wannan guddadheefan isinii galee manni keenya bataskaana irraa daqiiqa 5 waan akkasii deemama isinii galee waan bataskaana keessa jiru mee yaaqee isin himi yoo jenneen iccitiidhaati baruu hin dandeettu maaliif baruu barbaadde umrii tanaan iccitii baruu hin dandeettu siin jedhan sii galee umrii kanaan ati baruun siif hin ta'u siin jedhan waan kana ta'eef jecha osoo waan fee ta'e warri kiristaanaa amma dhaggeeffataa jirtanis dhaqaatii mee bataskaana keessa callaatii keessa maaltu jireedha. Waa warqii isinii kaan siinti fakkaate sochi keessa be warqii kaanii warqiin gatii qaaliidhaan bitama waan qarshii 1000 takkam binne tochi keessa jira bar ofii bitanii muudii isinitti qabatan jechuudha ofiin sagadanii fi isin akka sagaddan isin godhaa jiru. Kanaaf sammuu keessan banadhaa somayyaan umaa isinii godhuu hin dandeechu ani barsiisuun irratti dirqamadha yoo feetan amanaa yoo feetan kafara garuu dhugaan kanadha dharri kanadha jechuudha. Kabajaan hanga nama tokkotti koottaa deebisa isin jedhe isin deebisuu hin dandeessanii arraba malee waan ta'eef jechuudha. Dhugaan jiru kan yoo feetan furadhaa yoo feetan dhiisaa dhimma keessan sun mirga guutuu qabdan waan akkasiiti yoo dogongorteef ragaa qabnetti ammoo ammallee manni kiyya banaadha xumureeraan baay'ee isin dubbadhu kana caala waan dubbadheen boottanii ani akka boottanii isin fedhu akkuma isin dhaggeeffattan hin fedha malee jechuudha. Hayyee dubbadhaa yaa jamaa assalaamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم وانسى واني أنو أرجع بريء يا ميجا تو قبادة أكنو كرانو تشوفني بركة كرارة دبر بني قبادة أكنو دبني بوليسين دابته إيجا يو كرادة برادة كراني تدر بنجراني ما ثابت الدمو دي ليه كسي ثابت بيتا ما لك فافرته دي ما يدن وانسنا undaafu yoo sinimi jay deebisa inshallah gaafiin kun inja jabaatee natti fakkaata asuma gaafii irraa jijjiirime bakka isa kana mataa hiiteetta gaafii irraa jijjiirime gaafii biraa gaafadhu Gaafiin qabettee artiti yaa gaafatu waan takka yoo deemus. ayyee gaafadhu tiyya እሺ ሱመያ nama tokkoffaa maaliifan ishii gaafachuu barbaade nama gara lachuu baruun barbaade namni tokko wanna keessa ture san yoo beeke wanna itti darbu jedhullee barasni galeera adammoo walumaa galatti waa'ee kristaan leessan hin beeku jedheera wallaaluun immoo cubbuu miti saniif Sumayya mee quraanni jecha rabbiiti jennee fudhanna miti Sa እሺ ቁርአን ጀቻ ረቢት መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከናው ካን ኡም ነው ካን ጀች መጽሐፍ ቅዱስ ኩን ኤሳ በይ ወይንስ ረቢ ብረት ፍቀታ መቀበሞ hinqabu Kiristaanni akkami dubbiin tun isin ilaallat ture on isin deebise rakkoodha. Neeffachi qoy taaddesiif adeemsi qoy ittiyaashi. Asheen isaan ilaallatti dubbiin tun yoo isaan si deebisuu baatan immoo si deebisne shi. Taadde. Ayye. Nagaa jirtu akkami? Galata Waaqayyoo akkam? Fayyaadha? Nagaa. Kiyyaan gaafii qabdi kiyya. Ashi, isin gaafattee miti maa deeftanii bisin? Deebichi kiristaana ilaallata inneeti waan ta'eef jecha dura nuti kabajuma keessaniif jaalaluma keessaniif jecha isiniif laannee irra carraa. Wayyoo isin haa kabaju akkuma kabajjan itti moo dhugaa? Eebbifame dhugaa. Ashi maal jette tiyya? Mee tokkoffaa irratti dura waa'ee gaaffii kanaati irratti ammaan akkan hubadhetti jechuun akka jedhama hubattis akkan hubadhetti jechuudha rabbi tokkicha malee rabbiin lama hin jiru jenna amma olii galatti bakki itti wallabaa jirus jechi rabbi jedhu jechi allaa jedhu jechi waaqayyo jedhu jechi Egzaabeerin jedhu jechi kun maqaa waan tokkooti immoo maqaa adda addaa qaba yaani waaqnis mootummaa biraa rabbis mootummaa biraa allaanis mootummaa biraa qaba moo addunyaa kanarra waaqa tokkichatu jira. Mee dursa amantii kee maalati? Ani walumaa galatti ortodoksiidha garuu keessa gadi bu'ee hin beeku. Si eebbisu. Kuni maqaadha malee rabbis haa ta'u rabbiinis waaqayyoonis tokkichuma. Eshi duniyaa kanarra rabbiin tokkichuma jechuudha walumaa galatti. Eeyyeen. Eshi asirratti naa galee jira. Erga rabbiin tokkicha ta'e sababbiin amma kaan nusi wangeelli jecha waaqatii jenna gama amantaa musliimoodhaan immoo quraanni jecha rabbii jenna wanni kun maaliif wal faallesse waynis nuti wal faallesse immoo waan erga tokko ta'e waaqa biratti wanni kun hunduu fudhatama qaba waynis wangeelli fudhatama qabaateet quraanni fudhatama dhabe moo quraanni fudhatama qabaateet wangeelli fudhatama qabe moo rabbi biratti tokko moo tokkoo miti. Bakka adda ta'u sitti immoo immoo tiyya. Eshi. Amantiin inni kan kiristaanaayi. Namni yoo nama ajjeese maannoo namni yoo amantii gadhiise fakkeenyaaf nuti amma amantii keenya irraa kiristaana taane nama kiristaana akka mataa kiyyaatti jechuudha. Eshi. Kiristaanummaa koo kana keessa yoom fedhe na waaqeffadhaa yoom fedhe nan dhiisa uumaa rakkinan qabu jechuudha akka keenyatti akka amantii kiristaanaatti tokko jedhe. Na waaqeffadhaa jettu akkam? Koi kaasitani siinna qaafani garaagarummaa inni qabu. Aywa. Gaafiin isheen si gaafatte obboleessa kiyya gabaabumatti garaagarummaa hin taane. Koi deebisuuf ani sumattan deemaara Sumayyaa. Macaafni jecha waaqayyooti jettee si gaafatte gabaabumatti. Okay garaagarummaa inni qabu ibsuuf ani qoosittani ma. kiisii kaawwadhuuti waan gaafatu deebisi garaagarummaa kee kiisii kaawwadhu deezoo. Yookaan laali yoo jecha waaqayyoo ta'e garaagarummaaf tokkummaa isaanuu ibsita rakkoo hin qabu. Tole qoositti isuma ibsuuf ani maanatti muddamtarree. Jecha waaqayyooti macaafni jecha rabbiiti.
Macaafni isaanaadha. Garaagarummaan kana gidduu jiru amantii musliimaa namni yoo amantii gadhiise aaduu ajjeefamuu jedha si galee. Maal jette? Namni amantii musliimaa irraa yoo duubatti deebi'e haadha isaas haa ta'u eenyumaa haa ta'u ajjeefamuu jedha kan keessanii. Namni nama ajjeesu immoo nafsa gadaayidha. Nafisa walitti darba. Sumee nu dhiisi kalas. Nafisa walitti dhiisi. Taadde. Wayyee. Ragaa baas. Ragaa maal jedhu? Ragaa amma dubbate san baas awutaa yalla. Okay, isini kana saa turee duru innaa ullaani keessa. Isini la bakka dubbi bira dhiisi. Saanuma isini akkamitti nama ajjeeftanii mootummaa rabbii gadu. Isini minaamination telecommunication wanda አይደለህ እንዴ? በቃ ረጋዳን ሀሳዊ አውጣ ነው በቃ dinni sirrii isa kana garaagarummaan nu gidduu jiru isa kana. በቃ ረጋ ባስ በቃ እንጋ እሺ ገራገሩማ ኦኬ ረጋ ባስ ረጋ ነው ገርሲስ fakkaatee taadde dhaggeeffadhu ijee takkalaa jechuudha. Amma mixayyoon kunis haa ta'u namni biraa barachuudhaa fi gaafa waa tokko barannu moo nuti ragaa anis barachuufanii ragaan barbaada. Kanaaf jecha abdii faana dubbattaa jechi abdiin jedhullee ragaadhaan dhageenyaa jecha ati jettullee ragaadhaan dhageenya. Kanaaf obboleessa keenya faana gaafa ragaa faana ragaa san nuti hin barreeffanna waan ta'eef ragaa faana nu kennaa deemi itti fufi abdii kee. Taadde ragaa nu kenna. Amma isini wanti isin baddanii kan keessan malee kan namaa hin dhageessanii akkasana wati walii deebisuu hin dandeenye. Banneef isa nu tollellee dhiisi akki gootula isa nu bannellee isa nu tollellee hunda isaa numaaf dhiisiiti rakkoon qabu yoo bannee sofiif banne yoo tollee sofiif tolle badiinsa keenyaaf toliinsa keenya dhiisi amma ragaa amma dubbatte nu baasi galatoom. Namootatu daandirraa isaa dongorsaartu namoota gara badiinsaatti ofaartu akkamiin nama ajjeeftu isin. Amma ragaa amma dubbatte sarnaa ganaa bas dadda fikir. Isinuma dubbachaa ture kana waan ofii keessanii jettanidha kun. Aloo ragaa hin qabda? Ragaan isinuma bira jira waan ofaan keessanii dubbattanidha kun. Hayyee ani immoo macaafa kee keessatti macaafa ati macaafa qulqulluudha. Kiristaanummaa keessatti nama ajjeesuun hin ta'u nama ajjeesuun hin jiru jette haadha kee isii si dhalte mormarraa kuti kan siin jedhu si garsiisu. Natti agarsiisi. Haadha si deesse. Natti agarsiisi. Akka ajaa'ibaatti si garsiisa. Hayyee haadha kee kan si deesse akka jaalallee keellee akka mormarraa kutti ijoollee walla fuudhaa sumayyaa biratti. Mormarraa fuudha haadha keerraa illee si deesse. Jaalallee keellee maal lamaan haaraan hin fuudhu. Irraa fuudhi jedha macaafni olla fuudhaa sumee biratti. Baasuu dandeessaa sumee moo. Abdii tolcha warri monotaraa akka kana godhuun beekoni. Eeyyuu biratti na fuudhaa ol biratti sumee gara sumee sanatti olla fuudhaa yalla. Nafa. Haadha kee abbaa kee obboleessa kee jaalallee kee jedha bar. Akkanaa miti taaddee gabbuu isaatii akkasitti anaanaaf hin ta'u. Taaddeen gadaa bu'ee jala taa'ee haadha geeffate jechuun. Maali goota nan gabbuuna mana maali? Ajjeesii haadha kee jedha bara macaan. Maali deemaartuu yoo gara mana digaartu? Qoy mana wahii seenuu fi ala waan jiruu fi. Eekkaana salaam. Waan ati takkaa umurii kee dhageessee hin beekne si dhageessisa. Waan ati takkaa argitee hin beekne si garsiisa. Gaafa naa agarsiisu garuu lukkisii takkitti hin fudhadhu baagiraawundi isaa gaafa hin jedhu oobjii macaafichaa irraa hunda isaa naa dubbisu boqonnaa sana jala kan jiru. Lukkisii tokkoo miti yoo barbaade 100 sii kennaan tokko osoo hin taane 100 sii kenna. Tole. Seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoobsa ja'arraa sirriitti hordofiga sirriitti qalbiitti qabadhu. Lama godha baay'isuu san tuqisume. Ani wallaaleera bara akkam beektu ati monitara mana nama hundaa. Akkam goota beektaa? Ani kiyya waan abdeet ta'ee jiruuf akkasana godhuu hin danda'u. Abdeet ta'ee jira. Hayyee seera keessa deebii. Aywa olii gannu nuuf hin ajoo. Seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 6 obboleessi kee haadhoon kee ilmi kee intalli kee haati manaa kee jaalalleen kee jaalallee garli fireendiin kee jechuudha yookiis firri kee
inni ati akka lubbuu keetiitti jaallattu kottuu dhaqnee waaqayyoolii kan biraatiif hojjanna jedhee dhoksaatti si wallaalchisee warri abboonni kee atis hin beeknetti si geesse waaqayyoolii saba warra sitti dhiyoo naannoo kee yookiis daarii lafa gar tokkoo hamma gara kaaniitti sitti fagoo jiraniif hojjanna siin jedhe ati isaaf tole hin jedhiin hin dhaggeeffatiniif garaan kee isaaf hin oo'iin isa hin mararsiifatiin hin dhoksinis isa ajjeesuudhaaf ati duraan dursii harka ol fudhadhu kana booddee immoo sabni hundinuu harka ol isatti haa fudhatu ati akkasitti isa ajjeesii jedha ajjeesi eenyuun haadha kee abbaa kee obboleessa kee haadhoo kee haadha manaa kee ajjeesii morma darbii jedha gootee ilaal gootee morma irraa kutte. Akka maal jedha boqonnaa sana jalatti keenni sama dureen sama namee gannaa deebisinaan dubbisa. Keeyyanni maali keeyyata nyaattee bishaan itti dhugdamu nyaattee bishaan itti dhugdamu bishaan itti dhugdamu yoo barbaade hoo. Inni kun bishaan irra hin caala midhaan irra hin caala hin qoofamu ishiin qoosiin hin qoosiin. Hin quufamu taanaan obboleessi kee jedha haadhoon kee ilmi kee intalli kee haati manaa kee jaalallee kee ajjeesi lubbuu ishee keessaa baasee. Kura sadi tokko rakaa. Kura sadi kam goote. Kura sadi tokko rakaa hime. Tokko kunuudha. Kunu. Wallahi nama qofaa isa dubbichi. Maal taatee? Isin kanaaf ajjeeftu jechuudha. Isintu kanaaf ajjeesa malee kan ajjeesu isin macaafa keetii barre taaddishaa. Lakki nuti ajjeefnu nuti kan sinii galuu qabu namni nama ajjeesu nafsi gadaayidha jedha macaafni qulqulluun keenya. Ila inni kun macaafa keetii mokooti qoy sii guddisa akka. Ani nafsi gadaayee wajjin jecha akkanaa dubbadhu malee kun cubbuudha yakka kun. Qoy inni kun macaafa moo quraana taaddee? Macaafa moo quraana inni kun? Abdi si guddisuun dadhabe. Akkanatti ajaa'iba. Kuni macaafa moo quraana? Mee akkanaa gootu qoy macaafa seenee dubbisee deebi'u. In deebi'in anuu sii dubbisaa bakka barbaadde inni kun macaafa moo quraana siin jedhe inni kun. Maali barreeffama giizii jalatti barreeffameera arabiffama maaliin barreeffameera jalatti garuu isullee macaafumadha. Lakki kuni profaayiliidha kun baagiraawundii bilbila kiyyaatiin ayyee akkasitti si garsiisa ayyee sorry ilaa inni kun macaafa moo wal bira jira akkamitti si garsiisa akkanatti si buta ilaa inni kun macaafa moo quraana inni garuu macaafuman inni kun macaafa irra gattu macaafa seera ba'uu seera uumamaa seera leewotaa seera keessa deebii seera lakkoofsaan beektaami nam beekaye. Kuno seera keessa deebii arguu jirta boqonnaa 13 irra gasiidha kuno boqonnaa 13 lakkoofsa 6 irraa si dubbisuu jira jechuudha kuno inni akkana jedhu abbaa kee obboleessa kee haadhoo kee hunda ajjeesi kan jedhu kun macaafa kee irra jira jechuudha kuno. Tadi. Asirratti maduudha. Oye. Akkam wayyere maal wayyere maaltu furmaata ree taaddee ko. Wanti furmaata ta'u. Wanti furmaata ta'u tokko nama ajjeesuu dhiisudha. Dubbii waaqayyoo kana inni daaree dubbii waaqayyoo kana hin faanne daaree waaqayyoo ajjeesaa jedha kuno. Yesus Kristos fayyisaa lubbuu fi godhatanii fudhachuudha gaariin gaariin. Kooyi waan fayyisaa itti deebina. Waaqayyo asitti nama haadha kee abbaa kee ajjeesi jedha itti hojjette hin ajjeeftamu ajjeeftu haadhaaf abbaa kee. Inni kun luqqisi tokko miti hiika mataasaa danda'e qaba waan jedhameef qaba waan hiikkatu qaba macaafni macaafatti olii akkatti luqqisi tokkotti fudhannee dubbachuu hin dandeenyu. Immaa ibbaalim. Akkanaa. Akkana.
Akkamitti hiikamaayyuu? Akkatti hiikamu macaafa walii ka. Macaafa walii ka. Walii dhee duraan ayyee amma tuni si geessi inshallah kiniini har'aatiif si geessi inshallah marfa jajjaba. Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu ofii godhanii fudhachuudha jette? Eeyyee. Yesuus an fayyisaadha jedheera? Isin dubbifne yuukan? Isin dubbifne Asi gaafadhe Yesuus an fayyisaadha jedhee jira asiin jedhe? Eeyyee ka. Fayyisaa biyya lafaati malee. Eessatti mee ragaa? Mee Garuu isin eessatti maafan- ragaa eessatti naan fayyisaadha jedhe Yesuus? Fayyisaa biyya lafaati Yesuus Kiristoos karaadha jireenya. Eessatti ani fayyisaadha jedhee siin jedhe gaafii si gaafadhe bar? Macaafa keessatti. Mee boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa irratti? Kakuu haaraa guutummaa isaa yoo dubbifte isin inni masarratti dhiphin godhe. Guutummaa fi rummaa isaa siin hin jenne eessa irratti akkas jedhaa siin jedhe hin dubbifannaa waliin. Sumayyaa amma gaaffiif deebiin yookaan wal falmiin isaan gaggeessan anaaf gaaffii ta'uu itti fufiti ati gara lachuu ni beekta waan ta'eef deebii konaa laadhu. Kutee gurbaa? Mucaan kuteera akkam beektaam gaafii kiristaana kana gaafatte yoo isaan irraa dhabdee nu si deebisuu hin dandeenya saniif xiyyaati asii galee. Ammaati jecha inni jedhe irratti akka ragaa malee hin dubbate argitee artamii? Aywa anamma walumaa galatti gara lachuu barachuu waan barbaadan amma ragaa naaf fidee doonaan jette wannan beekurraa hin jiru waan ta'eef ragaa siif fiduun jira nama gaafattuudha malee gaanii falmii Mucaan amma taaddeen gaafatameera gaafii gaafatamee fi ragaa dhabee utaalee ba'eera laaf. Ragaatti finnaan macaafumayyuu hiikkachuu dadhabenna akkasii gaafii islaamummaa irraa qabdu gaafadhu gaafii immoo kiristaana gaafattu kiristaana ishii galchina isaan irraa yoo dhabde nuu sii deebisna rakkoomti. Garuu gaaffiin kun gara lachuu yaadatama ammaan akka duraan akkanatti fakkaatetti waaqumti kunuu yaani akkuma maqaa adda addaa qabu waaquma baay'ee jira see ammoo itti dhaga'ee jedhu waaqni tokkicha ta'uu isaati maqaan addaa ta'u malee jechuudha. Inni itti aanu immoo Yesuus Kiristoos Maariyaam irraa akka dhalate ni beekna. Yesuus ilma waaqaa jennee fudhachaa jirra amma nuti jechuudha ilma waaqaa yoo jenne Maariyamoo waaqaaf maal taati yoo jenne asittis gaaffii biraati si galee. Ila bakka kanatti immoo maal fakkaata xiyyaa tokkoffaa irratti Yesuus Maariyaam irraa dhalachuu namuu hin kaadu. Nun illee fakkeenya Yesuus Maariyaam irraa dhalachuu ni beeka. Garuu immoo Yesuus Maariyaam irraa dhalachuun sun waaqa isan godhu. Maaliif yoo jette tokkoffaa irratti akka macaafatittis yoo fudhanne waaqayyoon hin dhalatu. Boontu sagalee qaba antini ta'ini maakii qabadhame maaliif waaqayyoon hin dhalatu. Hin dhalchus namuus isan argine isa arguus hin danda'u. Isa kana macaafnis ni jedha. Sigalee garuu Yesuus moo dhalateera nyaateera ilma dhiiraati mikinaatu gaafa dhalatu iyyuu fakkeenya yootini Gabrielin abassaru Maariyaamoo atti firii wandi lijin tol jaallashinna semuunum Amaanuel bileeshti xaraalles jedheen ilma dhiiraa ni deettati maqaan isaa moo Amaanuel jette ni waamtaa jedheen sigalee bakka kanatti ilma dhiiraa ni deette jechuun fakkeenya doktorri tokko gaafanaan ulfa ta'ee ulfi kiyyaa namatti deebi'e jechuudha dhiira ta'e dubartiin cheeggoote gaafa dhaqxee ilaaltu okaa dhiira okaa dubartii jettee osoo hin dhalatinuu garaa keessattuu of beekti sigalee kanaaf Maariyaamiinuu osoo Yesuus hin dhalin dhiira ta'uu isaa ilma dhiiraatti erga dhalateen boodallee akkuma dhiirri kamiyyuu kittaannateera qaama saalaa isaa murateera sigalee inni maalidha dhiiradha waaqayyo moo dhiiras ta'uu hin danda'u namuus isan argine arguus hin danda'u Timooteos boqonnaa tokkoffaa boqonnaa jana fakkaata waan akka 16 waan akkasiin fakkaata waaqayyo hin argine namuus isa arguu hin danda'u jedha nuti musliimnillee waaqayyo hin dhalus hin dhalchus hirkoos hin qabu mul'atus namuus isan argine rabbiin jechuudha sigalee garuu bakka kanatti waaqayyoon kun kaadammoo isaan waaqa kan jedhaniin kun Yesuusuu sagadeefii jira kadhateefii jira jilbiifateefii jira yoo ol ba'ullee maal jedhe gara waaqayyo kooti fi gara waaqayyo keessanitti jedhe Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irratti immoo waan akkasii irratti jechuudha waaqayyoon
gara waaqa keessaniif gara waaqa kootti ol bahaa jedhee dubbate. Si galee kanaaf inni illee waaqa qaba. Ittaan sodaan dammoo Yesuus kuni abbaa malee dhalachuun kuni waaqayyo isa godhu. Fakkeenya sii kaasaa macaafa keessattuu iyyuu uumamoonni karaa adda addaatiin jira. Akkuma Yohaannis boqonnaa 20:17 saa'e. Fakkeenya sii kaasaa Addaam yoo fudhanne Addaam biyyoo irraa uumame miire Hiwwaan gaafa fudhanne Hiwwaan dammoo gonni isaa irraa uumamtee jedha seera uumamaa boqonnaa 2 keessatti jechuudha. Si galee amma dhaloonni Addaamii fi Hiwwaanuu gargari. Addaamiin biyyoo irraa uumame. Hiwwaanin dammoo gonni isaa irraa uumamte. Itti aansuudhaan dammoo nutiin warri amma jirru kun biyyoo irraa waa cabbatamnee uumamaa jirraa wal fuudhanii karaa waan biraatiin dhalatanii jechuudha. Dhalataa jirraa jechuudha. Uumamni keenyaaf kan isaanitti illee gargaarsii galee nuti jaarsaaf jaartii gidduutti dhalannee jechuudha. Jaratti immoo akkasitti uumamaa turanii jechuudha. Itti aansuudhaan yoo fudhanne immoo Yesuus abbaa malee dhalatee jechuudha. Malka Tsaadiqii yoo fudhanne immoo innis uumama waaqayyooti si galee haadha sin qabu abbaa sin qabu waaqayyootu uume hidda dhaloota sin qabu. Si galee inni illee akkamitti uumame uumama waaqayyooti humtuu uumamni Yesuus kun nama dinqee adda isa godhee wanta waaqa isa godhu tokko hin jiru. Akka macaafattis uumamoonni namaa karoota adda addaatiin jira. Akka quraanattis karoota adda addaatiin jira. Si galee kanaaf jecha lakkii abbaan qabu inni waaqayyoodha jettee waaqayyo godhuu hin dandeettu jechuudha kiristaanni kamiyyuu. Inni waaqayyo miti namadha. Innuu ana nama akka keessanii jedhela. Ana nama akka keessanii. Amma fakkeenyaatti dubartiidha miti. Anis dubartii akka keetitti yoo siin jedhe dubartummaa ta'uu kan kootti agarsiisa miti ani dubartii ta'uu kootti. Si galee innis maal jedha ana nama akka keessanii jedha. Giddiidha inni nama osoo ofiin jedhu ati waaqa hin jedhanii re'aan fakkeenyaan dubartii akka keetitti baroona siin jedhe lakki ati dhiira naan jettaare dubartii ta'uu koo of beekee tanan rabbiin dubartii godhee na uume dubartummaa koo of beekee tanan hijaaba koo uffadhee qamisii koo godhadheetiin hin deemaa jira dubartii ta'uu koottiin of beekee jechuudha. An dubartiidhaati moo lakki dhiira jettee osoo natti godhuu deemte lakki ani dubartummaan siin jedhe. Kijjiba wanarra keessee karaa sabaqqasii amansiisuudhaaf hin dadhabu nan dhiisa. Yesuus irrallee jarattiin kijjibu makaanati waaqaati jedhanii ni sagadaniif ni sujuudaniif ni kadhataniif intini ta'aniif garuu sammuu waaqa godhuu hin danda'an. Addatti immoo deebisee nuti musliimni Yesuusitti ni amanna. Si galee garuu immoo Yesuusitti amanuu jechuun Yesuusiif sagaduu miti. Maaltu jira beektaa rabbitti amanuu jira antuuminu billaahi wa malaa'ikaati maleekaa rabbitti amanuu jira wa kutubii kitaaba rabbiin biraa bu'an sanitti amanuu jira wa rasuulii ergamtoota rabbitti amanuu jira si galee harkaan imaanaa jira ergamtoota rabbitti amanuu keessaa ergamtoota rabbii keessaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti Iisaan ergamaa rabbiiti Yesuus ergamaa rabbiiti si galee kanaaf amanuu fi suni nabi Muhammadiif an fakkeenya yoo itti amannu rabbiitu nu ergeenne ergamaa alamaati rabbi karaa rabbii tokkichaa karaa isaatirra deemna garuu moo isaaf hin sagan si galee kan saganuuf rabbii tokkicha garuu isa moo sunnaa isaa hordofnee rabbiitti amanna qoyna fitachis rabbiitu ergeenne fudhannee amanna Yesuus illee bakka kanatti inni karaadha dhugaadha karaadha dhugaadha garuu gahumsi eenyu bira akka macaafatittis waaqayyoon bira nutis musliimonni Yesuusitti ergama rabbii jennee amanna namni Yesuusitti hin amanne si jamma rabbittuu kafareera mikinaatu ergama rabbitti hin amanne waan ta'eef amanuu suni sagaduu miti jechuudha. Kanaaf Yesuus illee dhugaadha garuu dhugaan itti amanuudhaaf akka inni jedhe sanitti akka rabbiin jedhe sanitti itti amanna malee akka qeesonnii fi paastariin kijibarra kaasanitti miti jechuudha si galee. Sirriidha. Otoo Yesuus Kiristoos hin dhalatin dura amantaan kiristaanaa kun hin jira moo hin jiru? Gammachuu ni beekta waan ta'eef. Hin jiru. Hatta jiraachuu miti hatta erga Yesuus dhalate iyyuu beekta amantaa kiristaanaa kan jedhamu hin jiru erga Yesuus dhalate iyyuu jechuudha. Akkamitti yoo naan jette kiristaanota jechuudha Phaawulostu barattoota isaatiin kiristaanota jedhee moggaase malee Yesuus Kiristoos hordoftoota isaatiin isin kiristaanota hin jennee si galee kanaaf fakkeenya sii kaasa ati barattoota qabdatii naa jedhu mana barumsaa qabda mana barumsaa keessanitti waldaa keessanitti dirqama maqaa moggaasuu qabda mitiire waldaa fakkeenya hawaariyaa jira muluu wangeelii jira wantoota adda addaatu jira miti fakkeenya sii kaasa ati waldaa osoo qabaatte fedha keetiin waan barbaadde jettee moggaafachuu hin dandeessa inni sun amantaadha jedhanii jala yaa'uu ni danda'ama are hin danda'amu mi hin danda'amu kanaaf dammoo Phaawulos mirga isaati
barattoota isaa sanitti kiristaanota hidhee raawwatee barataa sanitti moggaafateera kiristaanota jedhaman isaanii jechuudha. Barataan isaa fakkeenya yoo kudhan ta'e kurnaan saniin barattoota isaatiin jechuu danda'a kiristaanota jechuudha. Garuu kiristaanummaan amantaadha kan jedhu hin jiru macaafara. Gara islaamummaatiin dammoo islaamummaan quraana irra ni jira. Amantaa islaamaa kana rabbitu isinii kenne amantaa islaamaa kana irratti dhalatte jettee yoo na gaafatte irratti dhaladhe rabbiin naaf kenne ilmi namaa kamiyyuu rabbiin islaamummaa irratti isa uume amantaa islaamaa kanaan alamoo namni amantaa biraa barbaade kan jannataa osoo hin taane kan jahannamaati jireenya bara baraa yookaan immoo jannata argachuu hin danda'u karaan takkittiin karaa rabbii nama geessitu islaamummaa bidhaa. Islaamummaa jechuun immoo waan biraatii miti. Rabbiif buutamu, rabbiif masakamu, akka rabbiin jennetti bulu, rabbiin keenya gabbaru, rabbiif masakamu, shirkii irraa bilisa ta'uudha. Bas shirkii irraa bilisa ta'uu jechuun yaani rabbitti waa sharrakuu dhiisuu, namni rabbitti waa sharrake fakkeenya islaama ta'e yoo ka'ee too ergamaa kadhate rabbitti kafaree jira jechuudha. Si galee rabbitti dhamanne namni sun mikinaatu kan kadhatamus, kan sagadamuufillee, kan jilbiiffatamuufillee rabbii tokkichaa fi waan ta'eef islaamummaa jechuun waan biraa osoo hin taane rabbiif masakamu akka dammoo afaanitti logattee fudhan islaamummaa jechuun nageenya jechuudha. Si galee musliimtonni hordoftoota islaamummaan amantaadha. Amantaa rabbiin nuuf kenne amantaa rabbii siif kenne ta'uu isaa ragaa ni qabda yoo jettee moo ragaa akka ajaa'ibaatti hin qabaa jechuudha. Si galee tani kiristaanummaa immoo amantaadha jedhamee namni ragaa hin qabaa lakki seeneen dubbadha jedhu yoo jiraates immoo seentanii nuu deebisuudhaaf yaaluu hin dandeechan garuu hin yaaltan malee akka deebisuu hin dandeenye nan beeka waan ta'eef akkasi bareedduuti. Okay, nagama tokkoon gaaffileen na keessatti uumame naa deebi'ee jira rakkoo hin qabu. Walumaa galatti matsaafa qulqulluu kan erga Yesuus Kiristoos dhalatee uumame moo sanuu dura rabbiirraa wanni bu'e ni jira? Abdii mee ibiddarra waa jira qoy na dhufeechi dubbadhu. Daqiiqaa lama. Kanaa obsi abdiin hin jiran. Okay. Abbalai tap godha hanga sanii hanga isin deebitu tap koppilinki godha. Xiyya akkanumatti gaafa tiyyuu ni hubatta waan ta'eef hanga sumayyaan as deebitu tap godha. Gaafii atamma gaafatte kana siif deebiste waan ta'eef isin atammoo tiyyuu qalbii waa hubattuun wannoo jedhe. Sumayyaa deebite? Bareeddu. Hayyeetti fuudhu. Wayyee. Maaltu Akka kee guddise bakka mana gastii jala galiiti maqaa kee fuulduraan gama roga afurii sana tuqiiti taabaa godhan. dubbaddu abdii mee? Maal gaafachuu barbaadde tiyya? Akki gootu fakkeenyaaf gastii jala galtaa bakka itti nama galchitu fakkeenyaaf nama laaluudha jala gasseentaa. Akkas. Yaa. Taab godhaa ijoo mee na galcha. Intala bareedduu sana arrabsanii gustaanii. Kamera arraba maaltu fute kana? Maaliif ol arrabsan? Nan koote wallaahi nan koote. Kootuun jaaladha maaliif? Ol arrabsuun hin barbaachisu. Ani amma Islaamummaa irraa tiyya. Waan sirrii Islaamummaa irraa gaafa. Qoyaa fixattuuti Islaamummaa taatatti. walumaa qabsootti walumaa kamtu sirriidha kan jedhurraa baruun barbaada malee gaba musliimatillee waa beekuun qabu gara kiristaanatillee waa beekuun qabu walumaan qabatti garuu wanta gaaffina keessatti uume gaafachuun barbaade matsaafni qulqulluun otoo Yesuus Kiristoos hin dhalatin hin dura hin jiru kiristaanummaan illee erga Yesuus Kiristoos dhalateen booddee uumame hoo jennee kitaabni kun rabbi biratti fudhatan mala olii galattanii gaafa namni akka tol qoqqoodu rabbummaan lama natti fakkaatee ture amma gama kiristaanaatti illee waaqni tokkicha ta'u gama musliimatti illee waaqni tokkichuma ta'u afaan yaani jechoonni nu fayyadamu maqaan gargaraa ta'u malee addunyaa tanarra rabbi tokko ta'uu fudhannee erga kaane sababbiin quraanni yookaan matsaafni fi quraanni bakka lamatti bu'eef kun maaliif kan jedhu kan gaaffii natti ta'een. Wayne sababbi maaliitiif kan jecha rabbiitirraa adda qoodamee bakka lamatti dhufe? Sabi moo deebisaaf? Qoyoo jira. Hayya urjii gabaabaatti yaada gabaabaa si ibsa. Dursa irratti kiristaana jechi jedhu
amantii miti amantii illee ta'uu hin danda'u. Macaafa keessatti bakkuma takkatti illee kiristaanummaan amantiidha wanni jedhu bakka takkatti illee caafamee hin jiru. Egaa macaafa kiristaanonni amanan ortodoksii 81 warri pirootestaantii 66 kan amanan keessatti bakkuma takka keessatti pirootestaantiin amantiidha, ortodoksiin amantiidha, akkasumallee kiristaanummaan amantiidha kan jedhu bakka takkatti illee hin caafame. Tayyib eega kiristaanummaan amantiidha, ortodoksiin amantiidha kan jedhu macaafa keessatti caafamee hin jiraanne tayyib amantiidha akkamitti jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu waan namni bocatee jechuudha. Waliigalatti ortodoksummaa, pheenxummaa akkasumallee kiristaanummaan akka waliigalaatti illee kaatolikummaan hundi wanni addunyaa kanarraa nuti amantii qabna jedhee yaa'u hundi ofii isaa bocate jechuu nu galaa jechuudha. Maaliif jennaan amantiidha kan jedhu achirratti waan caafamee hin jiraatiniifi jechuudha. Islaamummaanoo amantiidha jettee yoo na gaafatte eeyyen amantiidha. Sababbiin isaa Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana isaa kabajamaa keessatti bismillah sadaffaa lakkoofsa 19 irratti qabachuu dandeessa. Boqonnaa isaa ofii keetilee dubbifachuu dandeessa. Bismillah sadaffaa lakkoofsa 19 gubbaatti maal jedha Rabbiin? Inna ad-diina 'inda Allahi al-Islaam. Amantiin filatamaan, amantiin jaalatamaan Rabbiin biratti islaamummaa qofaa jedha. dabalataan rabbiin maal jedha bismillah sadaffaa lakkoofsa 85 gubbaatti waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khaasiriin. Namni islaamummaadhaan alatti amantii biraa barbaade, amantii biraa namni barbaade islaamummaadhaan alatti kiristaanan ta'a, ortodoksiin ta'a, kaatolikiin ta'a, pheenxeen ta'a jedhee namni amantii biraa barbaade inni isarraa hin fuudhamu, inni guyyaa isa dhumaatti warra abidda seenan yookaan ammoo warra gaannab seenan irraa ta'anii jedha. Kanaaf islaamummaan amantiidha. Rabbitu akkasiin amantii taate nuu hime, dabalataan ammoo qabadhaallee nuun jedhe. Rabbiin Qur'aana isaa kabajamaa bismillah sadaffaa lakkoofsa 102 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaha haqqa tuqaatihi walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Yaa warra rabbitti amantan dhugaa sodaachuusaa rabbii sodaadhaa. Eeganaa otoo musliman ta'in akka hin duune hundi keessan muslima ta'aati gara kiyyatti kottaa. Namni muslima ta'uu dhiisee amantii biraa immoo qabatee islaamummaa dhiisee amantii biraa qabatee natti dhufe wahuwa fil aakhirati min al-khaasiriin khaalidan mukhalladan fiih. Ibidda jahannam keessatti bara baraan isii keessa jiraata. Isii keessa homtuu isaan hin baasu. Famaa tanfa'uhum shafaa'atu shaafi'iin famaa lahum 'ani at-tadhkirati mu'ridiin. Rabbiin akkas jedha. Waan takkallee jaarsummaan tokkollee wabiin tokkollee isaaniif hin jiru guyyaa san isaan ibidda jahannam keessatti wanadharu adh-dhaalimiina fiihaa jithiyyaa jilbeenfatoo haala ta'aniin ibidda jahannamaa keessatti isaan hambifnaa jedha. Kanaaf namni islaamummaadhaan alatti amantii biraa qabate kamu arra ittiin jiraata malee boru guyyaa aakhiraadhaa fuula rabbii duratti wanni inni argatu yoo jiraate kitaaba isaa harka bitaatiin micciirramaadhaan gara duddubbaatiin fudhatee gara jahannamaatti deema jechuu. Kanaaf namoonni lubbuu keessan baraarrachuu dandeessan ibiddi addunyaayuu ibidda salphaadhaa miti. Ibiddi addunyaa akkaan gubdi. Zigalee isanuu ammoo isiin maal gooti? Qaama gubbaa kana si gubdi malee keessa si gubuu hin dandeessu. Qaama gubbaa kana si gubdi. Zigalee ibiddi aakhiraa ammoo akkaan jajjaba. Akkaan jajjaba namni tokko isii hin danda'u. Isii hin danda'u. Kanaaf ibiddi jahannama akkaan jajjabduudha. Jalaa miliqa gara rabbii tokkichaa kottaa. Barsiisni islaamummaa fi barsiisni islaamummaadha. Barsiisa nabiyyootaa kan raajota duraaniiti. Barsiisa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos illee Waaqayyo lama hin barsiifne. Waaqayyo sadii hin barsiifne. Kan inni barsiise Waaqayyo tokkichadha. Bakka hundatti illee Yesuus Kiristoos kan inni barsiise barsiisa maal barsiise? Waaqayyo tokko akka ta'e qofa kan inni barsiisaa ture. Namoonni Waaqayyo lama Waaqayyo sadii jedhanii maqaa garaagaraa itti baasanii Rabbiin biratti waan biraa gabbaran boru guyyaa isa dhumaadhaa ibidda jahannamti isaan eegata. ربي سبحانه وتعالى سورة المائدة بسم الله شنفة لكوبسا كل تربة قباتي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم رقمت كفرني تنجرا إساء يسوس كريستوس واقعيو أجرا رقمت كفرني جرا جتشو لقد كفران جتشو نمو نمني كفر إينيو إبدا جهنم تسان إيقات. كناف ربي بسم الله شنفع ملي سورة مائدة آية ترباتمي في لما قباتي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة. رقمتي وري كفر وري إيسان يوكا يسوس كريستوسين واقعيو أجران رقمتي كفرني تنجران مسيحين يوكان مو عيسان يسوس كريستوس قافة بيا لفاكنا الرجلو أكس جرين
يا بني إسرائيل يا إلمان يعقوب يا إلمان إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم جبارا ربك يا ربك سنقفا اسم قفا جبارا إنه من يشرك بالله نمني إستك إنديس إسام ملتي أيوة إسام ملتي نمني واقع يوكم برا واقع سي الله أجدتي فقد حرم عليه الجنة إسرت ربي جنة حرام قل إيه إبدا جهنم سنسا ومأواه النار بككم سمسا إبدا جهنمي وما للظالمين من أنصار غافسا ورا بديد لقدوتاف ورا عبود لغنيف تمسان تكل انجروجا أكسم اللي أكا واقعيو لما سدي إنجنف لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إسا واقعيو سدينيتي سدواك تقوتي ورجدن اللي رقمت كفرني جرني وما من إله إلا إله واحد ربي تكتش مليها كان قبرمان براه انجروا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم يو واقعيو سدي واقع تقوتي جدن كان yoo dhiisuu baatanii kan turan ta'anii isaan ibidda jahannam tusaanii eeggata. Kanaafuu haa dhowwamanii guyyaa san namuutu ibidda jahannam jalaa isaan baasuu hin danda'u jechuudhaan rabbiin dubbata. Kanaafuu namni kan ittiin fayyuu danda'u kan ibidda jahannam jalaa ba'uu danda'u islaamummaa yoo qabate qofa. Amantii dhugaan qaba kan jedhullee yoo islaamummaa qabate qofa. Amantii islaamaatiin ala amantiin jira namni jedhe amantiin koo amantiidha jedhee ragaa takkallee fidachuu yoo fidate tafaddal jennaan dhiyaadhu jennaan. Amantiin amantii ta'uusiitiif ragaa qabdu tokko malee jirtu. Isiinis maali? Islaamummaa. Qur'aana keessatti rabbiin dubbata. Kanaan ala amantiin addunyaa kanarra jiru amantiileen kumaatamaan lakkaa'aman guutuun isaanii bakka takkattillee ragaa takka amantiin keenya amantii dhugaati jechuudhaaf fidachuu hin danda'an. Kanaaf lubbuu keessan ibidda jahannam jalaa baraaruu yoo barbaadan rabbii tokkichatti amana innis immoo Allahaadha isaan malee kan gabbaramaan hin jiru Iisaa yookaan Yesuus Kiristoos garbicha rabbiiti ergamaa rabbiiti nama akka keenyaati nama dadhabaadha nama waan takkallee humna isaatiin godhuu hin dandeenyedha. Akkuma macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti dubbatame irratti Yesuus immoo itti fufee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa korraa kan dhageetti nan faradii ani faradus qajeelaadha anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada isa na ergee duukan bu'e malee jedha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos humna isaatiin homaa godhuu